baga nagahaan gara YouTube chaanaalii gurbachiin onnee gammoojjii yookiin addunyaa sirrii NK dhuftan. Metriiksii jechuun maal inni? Metriiksii yoom dhufe akkamitti dhufe eenyutu irraa fayyadama? Metriiksiidhaan eenyutu miidhama? Kun YouTube chaanaalii gurbachiin onnee gammoojjiitii like, share, subscribe, comment gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa. Metriiksii jechuun haroon hiika afaan Oromootiin hiika isaan beeku garuu amma maal inni? It's a system of controlling people without letting them know. Jechaadha. Metriiksiin sirna yookiin like sanduuqa ittiin ilma namaa to'atan garuu ammoo akka ilmi namaa sun to'atamuu isaa hin beekne karaa ittiin gootu yookiin mala ittiin gootuudha. Malleen kanneen yoom uumamee eenyutu jalqabee akkamitti jalqabe ka jedhu ilmi namaa guyyaa ardii kanarra dhufe irraa eegaleetiin metriiksiin hin ture. Akkamitti jechuun bareedaadha. Bara durii gaafa mootummaa irreetiin ardiin tun bulaa turte. Actually ammallee mootummaa irreetiin bifa jijjiiratee dhufe malee maqaa jijjiiratee dhufe malee mootummaa irreetiin bulaa jirta. Gaafa Roomaanonni durii siistemii yookiin istiraatejii poolisii wayii gara hawaasaa gadi buusanii fidanii hawaasa irratti gaafa lafa qabsiisuuf tattaafatan hawaasichi maal godhaa hin didaan. Like fincila kaasa warraaqsa mootummoota saniitiin hooggantoota saniin kaasa. Gaafa san maal godhanii hooggantoonni kunniin karaa ittiin poolisiif istiraatejii imaammata barbaadan yaadaniitiin waraqaarra barreessanii lafa qabsiisuu danda'anii yaadan. Karaa kan ittiin galma geessan keessaa inni tokko maal inni akka hawaasichi uummatichi bu'aan isaan dalagaa jiran kan hin beekne gochuudha yookiin ammoo uwwisa fayyadamuudha. Fakkeenyaaf fagoo osoo hin deemin sa'aatii kana ilaalame. Sa'aatiin kunini like warqii fakkaata miti garuu warqii miti dibaa warqiiti. Yusi akkuma kana dibaa wayii dibaniitiin wanna feekii ta'e wayii hojiirra oolchuun akka waan ilma namaa fayyaduutitti qabatanii dhufan. Yaada ilma namaa fayyadu ka fakkaatu garuu ammoo ilma namaa ka miidhuu fi isaan ammoo ka fayyadu ture istiraateejichiin. Achi isa kana galmaan ga'uuf daabboo fi sarkasii waan jedhamu bireediin sarkas waan jedhamu. Bireediin kennanii fi hawaasichi akka fincilan kaasne jecha daabboon kennaniif. Achi booda hoo gaafa garaa isaa guuttatti homaa haasa'u hin caqqisa jedhanii dhugaadha amma haga ammaallee irra hojiirra oolaa jira akkasumas ammoo entertainmentii bashannansiisuudha inni biraa ammoo ilma namaa kan hin bashannansiista like maka entertainmentii kan itaafa achi booda hin to'atta. Jaarraa kana keessatti in 21st century yaadni kun metriiksiin akkamitti hojiirra oolaarra jettee yoo na gaafatteef tokkoffaa sooshaal miidiyaadha. Lammaffaa sooshaal miidiyaa yoo isheen jedhu fakkeenyaaf appilikeeshiniiwwan tiwiitarii fuudhaqume eelammaas meeqaan biti biiliyoona meeqaan biti ati garuu hoo bilisaan wanni irraa buusaa jirti. App Store or Play Store irraa bilisaan buusta. Maaf si fakkaate. Wanni kamiyyuu bilisaaniin argatta taanaan gatiin isaa si mataa kan kee akka ta'e beeki hin dagatiin baqqinaa yeroo biraa kana itti deebi'a. Lammaffaa TikTok uumama fudhaqu Chaayinaatu kalaqe. Achi booda Ameerikaan maal godhaa jirti ofirraa gorgaa jirti. Maaliif? Because inni hin beekan kaa akka sooshaal miidiyaan ilma namaa pilaatfoormii yookiin siiboo ittiin ilma namaa to'atan ta'e. Yusi TikTok Ameerikaa ofirraa cufteerti koofii uummataa jirti. Maaliif? Yoo uummatoota Ameerikaa to'achuu qabnallee ta'e nuti to'ata malee nama biraatii miti jedhanii waan amaniif jechaa. Yusi sooshaal miidiyaa qofaa miti. Like viidiyoo gaafa ati ilaaltu jechaa. Viidiyoo sana irratti ijji kan kee hagam akka ture metriiksii algooriizimii dubbiseetiin yeroo biraa viidiyoowwan fakkeenyaaf daqiiqaa tokko yoo ta'e ati sekondii 30 yoo laalteef sekondii 31 32 gaafa laalte viidiyoo akkasii harkisee algooriizimichi akkasii fiduutti piroogiraamni ka ta'ee jiru. Kanaafuu sooshaal miidiyaan karaa ittiin ilma namaa to'atan keessaa isa tokko. Inni lammaffaan ammoo TVdha. Televezyiinii mana nama hundaatiyyuu TV'n hin jedhu. Garuu TV'n oduu uumama ittiin caqasnaa haala addunyaan itti jirtu ittiin beekuuf uumama bitaqe jechuu malee riyaalitiin jiru sanii miti. TV namoonni dalagan namoonni kalaqan uumanii ittiin ilma namaa to'achuudhaaf waan fakkeenyaaf an TV kalaqee yoo ta'e TV isa inni irra akka darbu wanna an godhu wanna an barbaadu wanna an akka ati caqastu barbaadu TV isa irra dabarsa malee waan ati barbaadu yookiin waan si fayyadu qofaa TV isa irra akka lufu hin godhu. Maafsi gaafa ati TV sanirraa waan gaarii argataa qofti dandeettii keessa kan kee jiru beekaa qofti eenyummaa kan kee sirrii hubataa qofti like kalaquu akka dandeetti uumamaa gaafa amanaa qofti kophaa kan kee teetee mediteet gootee manifesto gooteetiin law of attraction beektee gaafa of danda'aa qofti na dhufaa jirta kaa olaantummaa kiyya balleessuuf deemaa jirta kaa kanaafuu olaantummaa kiyya eegsifachuudhaaf maal gochuu qaba si to'achuu qaba sammuu kan kee miicuu qaba.
Yusi akka sammuu kan keetti tasgabbuutee hin fayyadamne hin yaadne si gochuu qaba. Karaa ittiin kana godhu keessaanii tokko maal inni sagantaalee TV irratti daddarban baay'ee isaanii bashannansiisoo gochuudha. Sammuu kan kee bashannansiisee ija kan kee gammachiisee hidhii kan kee kolfisiiseetiin si to'achuu qabaachuutu narra jiraata. Kanaafuu sooshaal miidiyaa fi TV'n karaa ittiin ilma namaa to'atan keessaa isaan lama. Inni sadaffaa fi murteessaan sirna barnootaati. Sirni barnootaa karaa ittiin ilma namaa to'atanidha. Viidiyoo yeroo itti aanu isinii dalagaa nu dalagii naan jedha. Like komentii irra seenaati nu dalagi jedhaati barreessaa yeroo itti aanu waa'ee sirna barnootaa sirni mati bal'inaan diippilii haala salphaa ta'een haala hubatamuu danda'uun garuu ammoo gadi fageenyaan qorannoo irratti adeemsisee isinii qabaqee dhufaa nu dalagii jedhaati barreessaa. Kanaaf meetiriiksii jalaa akkamii baanaadha. Karaalee meetiriiksii itti dalagu isinitti himeera. Karaa meeqa? TV'dha, sooshaal miidiyaadha, sirna barnootaati. Actually iddoo hundaayyuu meetiriiksiin hin jira jedhama. Gaafa deemtee gibira kafal meetiriiksiitu hojjetaa jira. Gaafa mana amantii qaxxee maallaqa wayii kennitu meetiriiksiitu dalagaa jira. Gaafa wanna wayii gootu meetiriiksiin achi keessa jira. Fakkeenyaaf gaafis gaafa mootummaan maallaqa piriinti godheetiin waan barbaade bituu danda'a. Maaliif gibira sirraa fudhata? Like they can print millions of billions of money miti. Ammoo deebi'anii sirraa maallaqa xixiqqoo maaliif sassaaban? Maaliif? Meetiriiksii waan ta'eef yeroo ati siin hubattu like maybe tasgabbooftee uumama sammuu kan kee gaafattee gaafii gaafachuu dandeette garuu hin hubattu. Because akka ati hubattu hin barbaadamu waan ta'eef. Sigalee wanni ati gibira kafaltu akka ati hubattu maybe so infrastructure uumama argachuuf uumama jechuun sun kavariidha uwwisadha. Sigalee akkuma sa'aatiin kun warqii hin taanee fi halluu warqii dibamee jiru yeroo muraasa booda akkuma gallakkisu jechaadha. Uwwisa. Wannoonni baay'een uwwisa. Kanaaf meetiriiksii jalaa gabaabamatti meetiriiksii jalaa akkamii baanaa ka jedhu ga'ama. Meetiriiksii jalaa akkamii baata seete like tokkoffaa TV mana kan kee keessa jiru san caccabsi. I'm serious man. TV'n sammuu kan kee si miicaa jira ila. Sammuu kan kee dandeettii kennaan sii kenna, dandeettii waa kalaquu kan kee, dandeettii ajaa'ibaa kan kee, nama addummaa kan kee balleessaa jira waan ta'eef osoo inni siin caccabsi. I'm serious man. Mana kiyya keessa TV'n hin jiru. Wannoonni baay'ee hin jiran. Like kaameraa fuuldura kanarra hin jira. Maallaqa kaameraa kanaan bite TV 3 ittiin bituu danda'a, 4 ittiin bituu danda'a. Garuu hin bitu. Maaliif? Sammuu kiyya miicuun barbaadu fa'a. Yusi? Kanaaf TV'n meeshaa ittiin ilma namaa to'atanidha. Televezyiiniin sagantaalee achirratti darban laalime. Maaliif si fakkaata akkaan entertainmentiin kabaataa jira. Sooshaal miidiyaa irratti namoonni kontentii entertainmentii kireetii godhan maaliif yeroo tokkoon feesii ta'aa jiran beekamaa ta'aa jiran maallaqa hedduu maaliif argataa jiran? Of gaafa deebii isaa ammoo koomenti sekshinii irra naa deebisi sababa isaa. Sababa riil jettee itti amantu jechaadha. Kanaaf meetiriiksii jalaa bahe kabraa hoo sirna barnootaa yookiin mana barnootaa